Magara beekan hadhin. Wardi qophaa'ee kanarratti baay'ee nutti dhaga'ame. Ganii samuun aftamuun damuun haqan. Kitaaba sanyii koo waan hunduu guyyaa isaatti numa ga'a. Haamilee daa'ima xinnoo kana jeeqan jechuudha. Qarshii 100,000 annan badhaasa. Waaw. Karaa TikTokis gadhiise, karaa Facebookis gadhiise. Haati jaaltaa fi jaartii wajjin jiranii haati singaltuu bultii namaa keessa abbaa jiru namaa keessa. Leetoo furtuu onneetiyaa. Waaqayyo jira bormoo chaalenjii bicha biraan argannaa. Lafoonni waliin hangalle bakka. ግን baay'ee namatti dhaga'ama lafaa kaa'anii akkatti lafaanii meeqa kanneen amaree nama eeguun hin jiru akka dhaabootti hin banaa. daqiiqaa muraasa dura anaaf sanyiin dorgommii chaalenjiitiif magaalaa Hoolataa irra gara Finfinnee dhufnee yoo yaadattante ji'a 10 I think isaan dura kan chaalenjii kana sanyiin akka dorgomu goone waan dandeenyuun humna keenya fayyadamneet. Wantichi waan baay'ee miira namaa jeequdha dhugaa dubbachuu fi miirri isaan keessa jiranis miira gaarii akka hin taane mul'ata. Keessa isaanii baay'ee miidhameera. Egaa lammiin nama salphaa miti dhugaa dubbachuu fi mucaa kana ofitti qabeettidha kan inni gargaaraa jiru gara miidiyaatti fiduudhaan TikTok irraa mucaan kun galii akka argatu baay'ee sadeeggaraati jira. Egaa chaalenjii Miriindaa kanas waggaa tokkoon dura mucaan kun proomoot godhee beeksisee chaalenjii kanarratti hirmaatee laayikii gaarii viyuu gaariitu qabuuti. Keessa hambisan jechuudha badhaasa kanarratti. Egaa uffata gaarii uffatanii haala kanaan badhaafamuufidha kan isaan dhufanii. Keessa hambisuun isaanii waan baay'ee nama gaddisiisudha. Daa'ima xinnoo kana haamilee daa'ima xinnoo kana jeeqan jechuudha. Akkanatti fakkaatutti yeroo baay'ee kanaan duras TikTok Creative Award irratti illee waan mudachaa ture. Laakiidhaan viyuudhaan yoo caalan iyyuu miidiyaaleen Oromoo TikTokeroonni afaan Oromootiin hojjetan qixa warra Amaariffaa badhaafamaan jiranii vaaliyuu isaanii malu argachaatiin jiranii. Laakiidhaan viyuudhaan waan garaagaraatiin ulaagaa guutamuu qabuun utuma caalanii jiraniitiyyuu gara chaalenjiitti yeroo dhufan yookiin immoo dorgommii garaagaraa keessa yeroo galan I think detect godhanii afaan Oromootiin warra hojjetu waan keessaa baasan natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf egaa afaan Oromootiin namni yeroo hojjetu sadarkaa Itoophiyaatti beekamtiin qabaatu. Fakkeenya warra akka Adoonaa fa'aa warra akka Joon Daani'el fa'aa fudhannee beekamtiin isaanii sadarkaa Itoophiyaattidha. Warra afaan Oromootiin hojjetu garuu beekamtiin isaanii uummata Oromoo birattidha malee sadarkaa Itoophiyaatti miti. Egaa namni afaan kana hin beekne isaan hordofuu foloo isaan gochuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf afaanicha waan hin beekneef. Kun garuu dhiibbaa akka kanaa yeroo geessu waan nama gaddisiisudha. Jarri kun እንደውም ሀላ ጋሪ አንዱበት ኢሞሽናል እንታኔ ዋና አፋን ኦሮሞቲ ነው ጀነ ይፈዳ ጀደ ኮምፕሌኒንግ ሆነ ይፈባሴ እንዱበነ ከስመቲ ያው ዋን መሳነ ረገ ቁፈ ኢብሰኒ ሜሳ ከነዝላለ ዋዲብ akkam jirtu nagaa keessanii arra magaalaa Finfinneetti argamna. Awaardii Miriindaatti hirmaadheen ture. Karaa TikTokis gadhiise, karaa Facebookis gadhiise. Amma makaraa meeqa nyaadhe uffata isaas Miriindaas makaraa meeqa nyaadheen wayi waan tokkoffaa lammaffaa sadaffaan waliin hangalle bakka viyuudhaan jedhaniiti laayikii jedhaniiti akkatti lafaanii meeqa kannee gabbuunee safara maranii waan meeqatuma jennu magaraadha. Hojiilee amaree nama eeguun hin jiru akkamitti suma tokko lama sadi hin ulfaata. Kanan keessa kee waan dubbatu qabu waa qal'isuudha. Argitanii mucaa baay'ee qaxalee kana egaa jalqaba yeroo beekamte mucattiin kun biyyi kun gara kamitti deema jennaan gara hoolotaatti deema jechuudha. Jalqaba kan ittiin beekamte argate jechuudha. Sanyiin dhugaa dubbachuu fi nama sammuu qaroo qabudha. Daa'ima xinnoodha akka umurii isaa kana miti. Lammiin illee dubbateera. Barnoota isaa maddiitti hojii TikTok irraa hojjetu kanaan maatii bushaa jira mucaan kun umurii isaa kanaan jechuudha. ቆይ እኔ የገረመኝ ነገር እንዳፍታም እንቅልፍ የሚይዘኝ ነገር ምንድን ነው? ግን ይሄን ሰሞን ሀብታም እንደመሆን አውቃለሁ። በምን እንደሆነ ግን አላውቅም። ሚሪንዳ ቻሌንጅ ቪዲዮን ኩን የሮቲ ቻሌንጅ ሱን ሆጀቱ ነው ሙጫን ኩን ማን እንደኔ ቻሌንጅ ሚሪንዳ ከነ ነው የሚሰራ ቻሌንጅ ሚሪንዳ ከነ ጃም jalqabee fi jiruufi nama baay'eetu nu faana jiru. Argitanii uffatallee uffata Miriindaa jedhu uffatee Miriindaa baatee haala ajaa'ibaatiin kan inni hojjete. Akkuma as gubbaarratti argaa jirtan egaa TikTok irraati kan viidiyoo kana ilaalaa jiru. Laayikii 408 qaba saatii kanatti jechuudha. Chaalenjii Miriindaatiin mucaan kun viidiyoo inni hojjete. I think namni biraa laayikii amma kanaa kan qabu waan jiru natti fakkaatu. Kumaa jira waan chaalenjii Miriindaa kana wadhe haadha koofis suuqii kan banaa. Akkasumas immoo ofuma gorsuu danda'e suuqii keenya bareechinuu kanneen
haadha koos immoo waan jiru guute waan dhirate guute kana gochuudhaaf immoo laayignaa godhaa na jajjabeessaa sheer kumbilignaa godhaa. Nama gaddisiisa haala kanaan bareechee hojjete chaalenjii kana mo'amuunsaa yookiin immoo dhorkatamuunsaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Sababa kanaan mo'atamtee sababa kanaaf dhorkatamte jedhee namni ibseef hin jiru. Just akkasumatti qophaa'anii yeroo dhaqan maqaan isaanii waammanne jechuudha. Kaleessa chaalenjii irra turre chaalenjii mirindaa galanni isaan badiin waan hunduun darbaa borumoo waan guddaa dhufa waan ta'eef sanyiidhaan ayizoo jennee irraanii soo maalan yaadee qarshii 100,000 annan badhaasan. Waaw. Egaa lammiin ittiin akka kaasaatti ittiin isa kaasuudhaaf qarshii 100,000 nan badhaasanii waan ajaa'ibaati waan baay'ee namatti toludha. Egaa lammiin mucaa kana bukkee dhaabbatee isa qofa osoo hin taane daa'imman akkaasaa hedduu gargaaraa jira gara sooshaal miidiyaatti illee fiduudhaan karaa sirrii ta'een akka isaan galii argatan akka isaan maatii isaanii utuban kanaan dura faaruu intala faarfataa bal'inaatiin illee akkas gargaaraa akka ture ni beekama. كاسة هاتو راكي تجيب على غاتي سورة فيا ويشا ما تطلع به كاسة جالسة في جارتي وجنجرني خاسة سنقل تقولتنا ما كيسا بيترونا ما كيسا Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa Roozaa fi Kadir Moonyu kan jedhan suni tibba darbee mucaan dargaggeessi maanguddoo umuriin isaanii guddoo ta'e fuudhuun isaanii yaaddatama miidiyaa hawaasaa kana irratti kunooti. Lalleetu furtuu onneetiyaa. Ilaala waan baay'ee nama gaddisiisudha. Inni dargaggeessa isheen almost maanguddoodha. Egaa isheen Ameerikaa irraa dhufte Minesoota irraa dhufte inni immoo as nama Hararidha. Mirga isaaniiti isaaniif dhiisna kana filannoo isaaniiti mirga isaaniiti sirrii ta'us baatu haa ta'u malee dhimmi egaa wanti kun gaa'ela isaaniiti jennee yoo nyaanne dhimmi gaa'ela namaa dhimmi jireenya namaa miidiyaatti ba'uun miidiyaa irratti ba'ee namni kumaatamni irratti laabii galee irratti mari'achuun haala kanaan wal lollee haala kanaan walitti dhufne jedhanii dhimma dhuunfaa namaa miidiyaatti fidanii akka dhimma hawaasaa akka dhimma waloo fakkeessuun waan baay'ee namatti hin tolledha. Egaa namni isin as gubbaarratti argaa jirtan kun suura isaanii wal bukkee kaa'eetiniini laabii irra galee jarri kun addaan ba'anii inni qabeenya ishii jalaa fudhatee bade jechuudha laabii irra galee haasa'a. Isaan booda egaa jarri lamaan immoo dhufanii lakki nuti waliin lollee lakki nuti addaan hin baane jedhanii falmachaa jiru jechuudha tiiktookii irratti. Egaa kun kan ta'aa jiru dhimmi gaa'ela namaa falmiin kan gaggeeffamaa jiru tiiktookii irrattidha. كاسة هاتو راكي تجيب على غاتي سورة فيا ويشا ما تطلع به كاسة جالسة في جارتي وجنجرني خاسة سنقل تقولتنا ما كيسا بيترونا ما كيسا خاسة سورة اوكي دي لك الكلام ماني بس وانا تاري باس سنقل تو باس بولتنا ما سنقل تو خاسة سورة ده كبامنا هذا لا شيء خاسة خاص جوانا نمتو روزا روزا mana kee dufna mo mana khadiro mana kham dufna ma nula chula ibi dufna ma mana ngudu sibra mo Mana kaya kota? bay khadiro ati bay bana sa tis bay anis be namni dibutor ba khadiro tan ndes ngal kide man haaro bay bana sa lay bira bay sar mutik bay bultina ma kay sa khot ko fi lay bira dem roza bira hattu dem duga ci Ilaala egaa jarri kun addaan baaniiru jedheetiin irratti gabaasa kennaa jiru. Dhimma bultii namaa addaan baaniiru yoo ta'u jarri kun wal lolanii inni qabeenya ishee fudhatee bade yoo ta'u miidiyaatti fudhanii ajandaa godhanii irraa odeessuun kun maal faayidaan isaa jechuun Oromoo keessatti akka Oromoo qofa keessatti osoo hin taane akkuma Itoophiyaatti wanti ta'aa jiru dhimmi gaa'ela namaa dhimmi jireenya namaa piraayiveesii wanta jedhamaa feetiniin namni yoo wal lole marii kan gaggeeffamu bakka namni 200 taa'ee ilaalu irratti tiiktookii irratti laayibii irratti mariin gaggeeffamu hunduu mana isaa banate inni kaan gastii seenee maal jedhee bakka tiiktookii irratti akkamittiin dhimmi akka kanaa irratti mari'atama waan baay'ee nama gaddisiisudha kun duubatti hafummaadha. Jarri kun akka wal lolan yoo taasise malee akka walitti dhufan taasisuu hin danda'u wanti kun dhugaa dubbachuudha jechuudha.